namni keenya chaanaalii Oromoo kani argitu hunda subscribe gootee jajjabeessuun dirqama lammummaati, dirqama Oromummaati. Kanaaf chaanaalii Harargee chaanaal tokkoon yoo isin nu jajjabeessitan, yoo isin nu bira dhaabbattan gara fuulduraa oduulee garaagaraa, xiinxala garaagaraa, waa'ee fayyaa, waa'ee barnootaa hundaa'uu qindeeffannee kan isiniif dhufnu ta'a. Kana godhuudhaaf ammoo deeggarsi keessan chaanaalii keenya guddisuudhaaf subscribe godhuun nu bira dhaabbachuun barbaachisaadha. Kanaaf uummanni keenya bal'aan chaanaalii keenya kana kan subscribe godhees saahiba isaatii itti himuudhaan, saahiba isaatti share godhuudhaan akka subscribe gootanii chaanaalii keenya kana guddiftan kabajaadhaan isin hubachiifna. Wanni chaanaalii kana banneef abdiin teenya guddoon uummata keenya, mul'anni keenya guddoon uummata keenya, kaayyoon teenya guddoon kaayyoo uummata keenyaati. Kanaaf subscribe share godhuudhaan nu bira dhaabbadhaa, galatoomaa, fayyaadaa, horaa bulaa.